Mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Mattuutti sosochiin dhabamsiisa bookee busaa gaggeeffamaa jira. Sosochii dhabamsiisa bookee busaa kanarratti keessummoonni sadarkaa naannolee federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Mattuu akkasumas bulchiinsa godina Iluu Abbaa Boorarraa argamanii jiru. Sagantaa kanarratti argamuun haasaa qaamolee garaagaraa akka itti aanutti dhiyaata. Dhibeen busaa qormaata guddaa ta'ee jira. Dhibeen busaa rakkoo addunyaati. Dhibeen busaa rakkoo Afrikaati. Akka biyya keenyaa keessattis, akka naannoo keenya keessattis, godina keenya keessattis mul'atee jira. Haa ta'u malee dhibeen kun karaa kanaan dura yaadameen ala bahuudhaan kanaan dura dhibeen busaa naannoo gammoojjii qofatti kan beekamaa ture. Yeroo ammaa haalli qilleensaa waan jijjiiramaa jiruuf qilleensa jijjiiramaa kana giddu galeessa godhachuudhaan bakka baay'eetti faca'ee jira. Dhukkubni kun baay'inaan ji'oota birraa fulbaana hanga muddee booda kan mul'atu akkasumas eebila hanga caabsaatti rooba arfaasaa booda kan mul'atu ture. Kanaaf dursee dhukkuba kana ittisuu yoo dadhabne dhukkubaaf du'aaf nama saaxila. Busaan miidhaa qaamaatiif akkasumas du'aatii qofatu hin taane dinagdee irratti illee miidhaa cimaa fidaa kan jiru ta'uusaa hubatame ittisuurra darbine ogeessonni fayyaa hojiiwwan babal'aa hojjechaa jiran bira dhaabbachuudhaan keessumattuu hubannoo argameen hawaasni keenya tooftaalee busaan ittiin ofirraa ittisamuu fi hundumtuu fayyadamaarraa ta'uuf ittisnee nama fayya maleessa ta'e uumuudhaaf itti adeemuudhaaf kallattii kenname iddoo hundumatti waliin wal fakkaachuu dadhabuunii fi keessumattuu irraa of qusachuu dadhabuun kallattii hundumaan kan mul'atudha. Kanuma bu'uura godhachuudhaan babal'achuudhaa fi miidhaa busaan yeroo ammaa qaqqabsiisaa jiru giddu galeessa godhachuudhaan kabajni guyyaa har'aa yeroo gaggeessamu kana keessatti of eeggannoon gochuu nu qabnuu fi xiyyeeffannoo nu gochuu qabnu giddu galeessa godhatamee hojii asitti argamuudhaa fi gaggeessamaa jirudha.